Ashamaa argamuunii hordoftoota fi kabajamtoota warqii sanyii Oromoo jirra jirtu akkam nagaa keessanii baga jiraatanii har'a waan isinitti haasa'uu barbaadu inni waa'ee kan koorraa jechuudha. Biyya Arabaa tuni dhuguma waaqayyo amala namatti gooti. Dhuguma biyya Arabaa amala namatti gooti. Warqiin eenyu kan jedhu waa'ee koorraa isinitti hima. Jeetaabbaatu har'a seenaa kun haasaa. Innaa ani yeroo diqqoo turte baay'ee rabbaashiidha. Dhugaas qallaali rabbaashii miti. Mana barumsaatti. Guyyaadhaan harmee koo maatii fidinaan jedhanii maatii fidaa jechuudha. Rabbaashummaarraa kan ka'e. Fuulli kiyya kun bobboccoroomaa minaamin baay'ee nama wal dabaddaba. Namni tokko jechata kanaan jedhe taanaan gubbumatti ba'ee asuma harkisee teessatti bu'u malee dhaabbadhee arrabsuu minaamin ciqiciqaa hin danda'an. Innaa baay'ee illee kan wannaadha jechuudhaani baay'ee rabbaashin ture jechuudha. Maal jechuu barbaadeenii? Biyya Arabaa kun akka amala namatti godhu isinitti barbaada. Gaafa ani biyya Arabaa eegaluu fi biyya Arabaa deemuuf jedhee barattuu kutaa 8ffaan ture. Kutaa 8ffaa baradhee xumuree biyya Arabaa nan deema jedhee yaada koo kaase jechuudha. Yeroo biyya Arabaa nan deema jedhee yaada koo kaasu namoonni hundi hin kolfu. Namoonni hunduu hin kolfu. Maaf kofalta? Amma isheetu biyya Arabaa deemna hamatu. Kan namni hundiyyuu diqqoon ture cuucee takkan ture akka mana furdadhee nama guddoo kanaa miti jechuudha. Namni hunduu na hamatu. Malee maaliif na hamata? Amma tanatu deemee tokkoffaa xiqqoodha. Lammaffaa rabbaashee amma tanatu deemee biyya Arabaa hojjeta. Achis biyya waa gootee deebuuf namni inni na hamatu hundi. Tokkoffaa hojii mana keessaallee maal hin beekan yeroo baay'ee. Ala ittiin barumsaa yoo gal alafaatti waan akkas alafaa hojjedha malee mana keessa waan inni harmeen kee ammaati biyya alaa deemtee maal hojjeta giiftii kodduu taachitti hin hojjettu naan jedha namni hundiyyuu akkuma maatiin koo faamilii wanni hundiyyuu siif hin ta'u ati biyya Arabaa hojjechuu hin dandeessu kan naan jedhee gad hamilee koo wannaa jedhe ture malee namni hin hojjetti intali kun jedhan jiru jechuudha. Maal jechuu barbaadanii biyya Arabaa amala namatti godha. Amma kiinoo namni hamma koos amala qabu jira jettanii yaaddu dhugaa qallaallee amala hin qabu. Okay madaam yes madaam. Ani duraan harmee kootiin iyyuu okay hin jedhu harmee kootiin iyyuu okay hin jedhu harmee nadeessiin iyyuu jechuudha baay'ee badduun ture. Gara laafinni namni hamma koo gara laafu hin jiru baay'ee qulqulluu namaati keessi kunuunsuudha. Garuu baay'ee dafiin aaraa baay'een bakka yeroon aaraa sirriitti waan baay'een balleessa hin godha bakka daqiiqaa takka keessatti jechuudha. Garuu wanni hundiyyuu jijjiiramee warqiin irra nama amala qabeettii taate argitu kinoo. Innaa maal jechuu barbaadeen dhuguma qoosaan miti isuma dhugaadha seenaa koodha. Innaa biyya Arabaa qallaalii amala namatti hin godhu. Lakkaan namni biyya ofii keessatti of jajee maatii ofii irratti akkasitti of daddarba malee gaafa biyyaa baate giddii kan kee mataa qaqqabattee bulta. Sitti dubbatanii okay yes madam okay mana jettee giddii kan kee bulta jechuudha. Innaa hundumti keenya iyyuu biyya keenya keessatti akkasitti akka namoonni baay'een ana qofaa miti hiriyaantii takallee akkasuma natti himse ani bakka mana barumsaatti qallaalee rabbaashin turre jetti garuu asitti gaafa dhufnu hundi keenya iyyuu hin jijjiiramne jechuudha. Maayidha kuni biyya Arabaa mana barumsaati. Biyya Arabaa namaaf amalas obsas namaaf kenniti. Ani obsa hin qabu ebadee obsa amala hin qabu obsa hin qabu duraan jechuudha. Mana barumsaa keessatti barsiistuun takka dhuftee seentee otuma waa barreessaa jirtu bakka yookiin immoo daftara tokko fuute abootti fuufi kaa barsiisuun jedhanii ol ka'ee jechuudha. In kabaju gaafa ijoolleen barsiistuun olsa akkam bultan barsiistota minaamin jedhanii ol kaanii miti ani qucin jedha maaliifin ol kaa kalaas bakka bakkuma taa'e baay'ee jechuun gurreenyaan ture nama hin sodaadhu nama hamma kanatti likkuun kabaju minaamin innaa nama akkasiin ture garuu suni jijjiiramee har'a nama amala qabeetti ta'ee jechuu barbaadeen. Innaa seenaan koo kanaa hundumti keessanuu istii yeroo duraan nama akkamii turtanii amala hin qabda mana barumsaatti rabbaisa maatii kee fiddanii beektanii koomentii jalatti barreessaa. Innaa nama akkasiin ture garuu amma dhugaa namni amma koo amala qabu hin jiru. Madaamiin koo baay'ee nama gaariidha akkuma kan koo onneen ishee nama mi'aawudha akkuma kootii qulqulluudha keessi garuu immoo akkuma koo in aartillee keenya ishee amala ishee tanayyuu danda'een jiraachuun kooyyuu jechuudha. Ani nama amala qabeettii ta'een jira jechuu barbaadeen innaa kanaafiyyuu dhuguma dhugaa manni biyya Arabaa mana barumsaa naaf ta'e anaaf biyya Arabaa birrii osoo hin taane
Kanaaf biyya arabaa birrii osoo hin taane amala natti gooti. Kanaafiyyuu bagan biyya arabaa dhufe waan na jechisiisu tokko jiraatti. Hojjedhee birrii guddaa qabaadhee osoo hin taane amalaa fi obsan godhadhe. Kanaafiyyuu bagan biyya arabaa dhufe jechuu barbaadeen dhageessaniira. Subscribe godhe. Love you.